Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Akkami nagaa jirtu? Jajjabaattu isiniin jedha buleeyyiin kiyya fayyaa keessanii. An nagaa alhamdulillah. Obboleettii keenya kuni koomentii ishee akkuma argitan jechuudha. Kontiraata waggaa lamaa fixee waggaa lamaa gadi hin jiru naan jedhanii waggaa tokkoon dalagachuu barbaadee akkamiin godhaa hin jiru moo dhugaadhaa ka waggaa lamaa gadii hin jiru natti hima warri beektan jettee obboleettiin keenya kuni. Akka Dubaayititti ka waggaa lamaa gadii hin jiru. Maaliif seetee ati warra biratti waggaa lama erga xumurtee waggaa lama erga xumurtee taniin kaatee waliigaltee keetii fi ka isaaniiti jechuudha. Dursitee odoo waraqatan haaromseen waggaa tokkoon dalagadhee deemuu barbaada yoo jetteen rakkoo hin qabu. Ijoollee baay'eedha kan akkasitti dalagatan namoota baay'eedhaan akkasitti heeyyamaniif ijoollee jechuudha. Waggaa tokkoon dalagadhee deema yoo jetteen homaa rakkoo hin qabu jechuudha. Si heeyyamuu danda'an. Maaliif wanni isaan biiroo kafalan hin jiru waraqatuma keessi haaromsan malee waliigaltee keetii fi ka isaaniiti jechuudha. Heeyyama isaaniitiin si haaromsuu danda'an waan waggaa tokko inni waggaa lamaan haaroma gara waggaa tokko irraa dalayde waggaa tokko bilaashaatti gattee biraa deemtaa jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya waan kana hubadhaati. Ammas immoo maal jettee mana jijjiirrachuu hin barbaanne ani garuu birrii naa dabaluu irratti shakkaa jettee ati maal gootaa osoo waraqatan haaromsin osoo isin bira taa'a jettee isaanii waliigaltee oduu isaan hin bari'achiisin dursitee maal gootaa maallaqa yoo naa dabaltan waggaa tokko isin bira taa'ee dalagachuu barbaada. Jetteeni akkasitti amansiista jechuudha. Ay birri sin daballu ka waggaa tokkos siif hin heeyyamnu waggaa tokko kisaaraa haga si haaromsinu isaan yookaan nama sararatanyaa waggaa lama nu bira hojjetu fidachuu nu wayyaa. Birri waggaa lamaati ati waggaa tokko dalayde illee waggaa lamas dalayde birriin tokkuma waan ta'eef ka ittiin haaroo. Kanaaf hin barbaannu yoo ka jedhan ta'e dursitee isaan mariisisuu qabdan seen jedha obboleettii kiyya osoo ittiin seenini. Kanaaf jechuudha ijoolleen keenya dursaatii isaaniin waliigala erga isaan biratti kontiraata waggaa lamaa fixattanii cal'istanii tumaan itti fufuu odoo hin ta'in waan waggaa lamaan san keessatti isin rakkise wayii waan sirreeffachuu yaaddan wayii gaafa kontiraata keessan fixxan sirreeffachuu dandeettan jechuudha. Innis ka sirreeffachuu qabdan maali cal'istanii akkuma duraatitti taa'uun barbaadettanii waraqata erga haaromsitanii booda immoo birrii naa dabalaa yoo jettaniin isin diduu danda'an isin kaaduu danda'an waliigalteen kennaaf ka isii kanumaan jechuu danda'an garuu dursitanii itti waliigaluu qabdan. Yoo birrii naa dabaltan isin biran taa'ee dalagadhaa yoo naan daballe immoo yookaan hin jijjiiradhaa yookaan hin gala jettaniini akkasitti isa waggaa lamaallee booda akka xumurtu malee hin deemtu akkasiin hin jenne gizimaan itti himtee waggaa tokko qofan barbaada jettee jala sarartee itti himtee akka boodas sin karakarre akka booda sin cinqine akka booda fixxu malee hin deemtu waggaa lamaan si haaromsine hin taa'a jettee jedhanii akkasii mormine jechuudha. Gizimaan ammuma amansiisuu qabdan itti himtanii jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya osoo waraqatan haaromsee waan sirraa'u qabu sirreeffadhaayi. Garuu waraqata haaromsitanii mallatteessitanii booda immoo rakkoodha. Isin diduu danda'ani. Yoo isin diduu danda'an immoo homaa gochuu hin dandeettan waan ta'eef kanaaf dursitanii tumaan sirreeffachuu qabdanii gaafa kontiraata keessan fixxan mirgi guutuun aangoon isin harka jira waan ta'eef gaafa isaan daratii keessan naffaatanii barbaadduun teettanii isinii ta'u damooza naa dabaltanii dalagachuu danda'a isinii ta'u baatu hin deema jechuun mirga qabdan jechuudha. Kanaafi kana isiniin jedhu bifa lolaatiin osoo hin taane jaalalumaan naamusumaan jechuudha. Maallaqa akkanaa dabaltan jettaniin isaanis ni beekan. Kontiraata keessan eega fixattanii akka dabalamu garuu tokko tokko osoo beekan nama gowwoomsuuf akka ati beeytuuf akka ati hin beeyne ilaaluuf hin cal'isan jechuudha.
gizima maallaquma dura biyyaa dhufte sii kafalan san kan sii kafalan fa'aa jira jechuudha. Ijoolleen nama ijoollee irraa hubannoo qabdu ijoollee waa nama hin gaafan kanaan saaxilaman jechuudha. Kanaafi warri waggaa tokko qofaan dalagachuu barbaada garuu iqaamaan waggaa lamaa gadi hin jiru. Ani immoo waggaa lama taa'uu hin barbaanne akkamiin godhaa achii gadi hin jiru naan jedhanii dhugamoo soba warri jettan dhugaadha achii gadi hin jiru. Isaan wajjii walii galteet isaan garaa sii laafanii ishii yoo sii jedhanii si haaromsan rakkoo hin qabu. Isiniin jedha obboleeyyan kiyya akkasii. Ijoollee baay'een keessan gaafii gaafattanii jirtanii warroonni mucayyoon takka ani erga dhufe baatii lama reefu garuu gaafa tokko birrii naa kennitee birrii 500 harkaan na kennitee suuqii naan deemtee ani saamunaan na jalaa dhume jennaan saamunaa tokkochan fidadhee niti sun na jalaa dhume. Gaafa san saamunaan na jalaa dhume naan birrii 500 na kennitee damoozuma kiyyarra kaafee sii kennanaan jettee kumaan hin dalaga 500 na kennitee 500 biratti hafee suuqii na geessitee kana biti kanas biti naan jettee. Ani immoo lakki saamunuma namittiin kun damooza kiyya na kafalchiisu heddii jedhee shakkee anis lakki saamunaa qofan barbaada wanna biraa meeshaa biraa hin qaban jedheeni. Achiin yuunifoormii bira na geessitee kana bituu qabda yuunifoormii 3 bituu qabda kun immoo dirqama qiyyaaree 3 qayyarachuu qabda guyyatti yeroo 3 waan qayyarattuuf isa 3 bituu qabda naan jettee na fuusistee jette. Akka biyya keenyaa fuudhaati birrii hin kafalamu biyya kanatti waan barbaaddu fudhattee deemtee bakka hisaabaatitti birrii kafaltaami. Mucattiin achi geennaan yuunifoormii 3 fuudhee saamunas fuudhee achi geennaan maannaa jetti birrii kafalinaa jette. Birrii yuunifoormii damooza isii kafalchiiste isii bichisiiste jechuudha. Ijoolleen keenya waan kana sirriitti xiinxallaa. Uffata hojii yoo isiin ofii hin bitin ka biyyaa fiddan uffadhaa malee hin bitina maallaqa keessan yuunifoormii maallaqa keessan hin bitina seeraa miti jechuudha. Seerri dirqama sirra kaa'e waa hunda shaampoo keessan vaaziliinii keessan yuunifoormii uffata hojii jechuudha. Isirra dirqamni isirra nyaata keessan uffata keessan meeshaa qulqullinnaa keessan isaanirra jechuudha. Kanaaf hin gowwoominaa. Isinii bituu didde taanaan isiin bituu baatte taanaan ta biyyaa qabdan miicaa uffadhaa. Maaliif takkaa lama hin ta'in isima jijjiiraa miicaa uffadhaa hin bitinaa. Dhugaa rabbi hin bitinaan isiniin jedha. Kanaaf bakka kanattis akka hin gowwoomne. Wanni inni jalaa dhume yoo jettaniin suuqii isin keessa maallaqa keessan isin kennanii kafalisiin jedhan achi booda bakka hisaabaa yoo geette bakka birriitti kafalamoo geette san jechuudha. Kanaaf waan gootuun qabdu dirqama hin kafaltaa jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya immoo yoo isin waan akkasii ka isin gootu taate bakka hisaabaa sanuu dhayxanii waan akkasii ka isin gootu taate waan barbaaddan bichaa fudhattanii keessa saamunaa tokko barbaaddan vaazilii tokko barbaaddan waan barbaaddan bichaa fudhattanii waan isin barbaachisu bichaa kaawwan immoo beekaa ka isin bichisiiftoota waan akka yuunifoormii kanneen waan akka caamamna keessa qiyyaare kanneen ka isin bichisiiftu yoo ta'e hin kaayinaa isaa bar achuma dhiisaa biraa deema rakkoo hin qabu namni isin gaafatu hin jiru. Maa fuutee dirqama bituu qabdaan hin jiru akka biyya keenya. Biyya keenya akkas yeroo baay'ee futee deemtee hin bitte dirqama namni dirqama kafalisiin jedhan faan jira hin jiru biyya kanatti. Bakkuma dhiiste bakkuma meeshaa walitti qabdee atamma sallaa sanitti fuutee deemteeni bakkuma sani dhiisi biraa deemi rakkoo hin qabu. Achumatti dachaasan meeshaa isaanii. Kanaaf ofii isaaniitti dachaasan waan ta'eef isiin meeshaa isin guursiftee shaamboo ayinataan isin guursiftee doodiraantii ayinataan isin guursiftee foolii keessaniif jecha birrii ka isiin hin kafalle maallaqa keessan kafalaa ka isin hin jettoo ta'e daamusa keessan meeshaa walitti guurtanii gara bootaa kafaltii fiddan san ka barbaaddan kan qabne bichaa keessaa fudhadhaati kaawwan achumatti dhiisa. Isin galee kanaaf ijoolleen keenya hin shawwadamina yeroo baay'ee sobanii nama shawwadan isaan akkuma isaan isinirra hojjetan isinillee irra hojjedha. Dhugaa rabbi. Kanaaf akkasii dirqama walitti qabee walitti guuree fidee dirqama kafaluu qaba jettanii waan yeroof isin barbaachisan irratti birrii keessan qisaasessuu odoo hin taane yookaan sodaa isiitiif odoo hin taane ani maallaqa na barbaachisa maallaqan barbaada waan ta'eef meeshaa bituu hin barbaanne jettaniini achuma dhiistanii ka barbaadan bichaa bakka hisaabaa san hisaabarra keettanii miizanarra keettanii itti dhiisuudha. Walumaan
isin walitti qabdanii shaampoo sadii afur